wantoonni anamma isinitti himu raawwachuu miti gurraan dhaga'uufuu hedduu isinitti hamma. Barmaatileen miidhaa geessisan biyyoota keenya keessaa fi kutaalee addunyaa garaagaraa keessatti raawwatamaa jiru. Keessumaa aadeeffatamuu fi gara jabinaan kan raawwataman magaalaa keessaa gadi ba'uun gandoota baadiyyaa garaagaraa keessatti haga ammaayyuu raawwatamaa jira. Isaan keessaa muraasa akka fakkeenyaatti isiniif haa fudhadhu. Indiyaa keessatti aadaan saatii jedhamu ni jira. Aadaan saatii dubartiin tokko abbaan manaa ishee balaa tasaatiinis haa ta'u akka tasaa wantoota garaagaraatiin lubbuun isaa yoo darbe akka amantaa fi aadaa Indiyaatti namni lubbuun darbe reeffi isaa ni gubata. Kan hordofuun dubartiin abbaan manaa jalaa boqote reeffi isaa ni gubata. Battala abbaan manaa ishee reeffi isaa gubataa jirutti isheen illee dirqama waliin gubachuu ni qabaatti. Kunis kan taasifamu abbaan manaa isheetiin alatti addunyaan kun dukkana jedhanii waan yaadaniif battala reeffi abbaan manaa ishee gubataa jirutti itti darbatamuun lubbuun osoo jirtuu isheen illee duukaa gubatti. Kun gara jabinaa fi hammeenyaan kutaalee Indiyaa garaagaraa keessatti kan raawwatamanidha. Kunis yakka ta'uusaa mootummaan Indiyaa erga beeksisee fi barmaatilee miidhaa geessisu jedhee erga ibsee booda ammayyuu dhoksaadhaan gandoota Indiyaa garaagaraa keessatti raawwatamaa jiru. Chaayinaa keessatti aadaan luka luutas jedhu ni jira. Luka luutas jechuun shamarreen tokko dhalattee waggaa 5 fi 6 akkuma geesseen luka ishee cabsuun quba miillaa ishee gara abudduutti dachaasuun akka miilli ishee dacha'uu fi qara ta'u taasifama. Kunis kan godhamuuf yookaan kan taasifamuuf dubartiin tokko gaa'illi hagamuu itti hammaatu rakkinni garaagaraa isaa mudatu abbaa manaa ishee fi gaa'ila ishee dhiiftee akka hin sokkineef yookaan karaa fagoo akka jalaa hin deemneef kan raawwatamudha. Kun gara jabinaan Chaayinaa keessatti haga as dhiyeenya kanaatti kan raawwatamaa turedha. Kunis kan taasifamuuf lukti luutas battala shamarreen tokko lukti ishee qara ta'ee dachaafamee gara quba abudduu isheetti hidhamutti abbaa manaa ishee fi akkasumas dhiirota ni boojjiti. Akkasumas immoo akka ishii barbaadan taasisa jedhamee waan yaadamuuf. Neepaal keessatti bakka tokko fi Tiibet keessatti immoo bal'inaan kan raawwatamu dubartiin tokko gaafa heerumtu yookaan shamarreen tokko gaafa heerumtu maatii abbaa manaa ishee san keessaa obbolaan dhiiraa yoo inni jiraatu ta'e dirqama walqixa itti heerumuu ni qabaatti. Kunis kan raawwatamuuf abbaa manaa ishee akkasumas obbolaa abbaa manaa ishee walqixa gammachiisuu dirqama qabdi jechuun kan raawwatamudha. Abbaa manaa ishee fi obbolaa abbaa manaa ishee dirqama walqixa gammachiisuu irraa ilmaan horachuu ni qabaatti. Kunis kan taasifamuuf walqixa isaan jaallachuu ishee ibsuudhaaf. Paakistaan keessatti ajjeechaa kabajaa kan jedhamu jira. Ajjeechaa kabajaa jechuun shamarree tokko yeroo maatiin ishee yookaan ammoo obbolaawwan ishee wasiillan ishee fi eessummaan ishee isee ajjeesan kun ajjeechaa kabajaa jedhama. Ajjeechaan kabajaa kan raawwatamuuf shamarreen tokko fedhii maatii isheetiin ala yookaan immoo jaalala maatii isheetiin ala filannoo isheetiin abbaa manaa yoo heerumte akkasumas immoo jaalallee mataa ishee yoo horatte kun ajjeechaa kabajaa jedhama. Ajjeechaa kabajaa kana maatii isheetu irratti taasisa. Egaa gara jabinaan yakkoon akkanaa fi barmaatileen miidhaa geessisan dubartootaa fi shamarran irratti haga ammaa raawwatamaa jiru. Barreessii fi odeessi garaagaraa Paakistaan keessaa babba'an haga ammaa bal'inaan raawwatamaa jiraachuu isaa ni ibsa. Waliin taanee barmaatilee miidhaa geessisan dubartootaa fi shamarran geessisan waliin haa ittifnu. Galatoomaa.